is the strongest. Unite. Jirra jirtu hordoftoota Qirroo TV akkami sagantaan barumsa keenya kanaan dura laachaa turre akkam isinitti tolee jira akka isinitti tolaa jiru abdii qaba. Barumsi keenya inni har'aa kun kutaa afuraffaa isaati. Kutaa afuraffaa kana keessatti iskeelii daayitoonikii keessaa G meejarii barannaa. Isa darbe keessatti C meejarii irraa jalqabne C meejarii keessatti kan nuti taphachaa turre harka mirgaatiinis harka bitaatiinis C, D, E, F, G, A, B, C mataa isaati jechuudha. Isa sagantaa ammaan booda jiru irratti sharp jechuun warra gurraacha kana tokko tokko dabalaa adii fi gurraacha wal keessa makaa akkamitti akka taphachuu dandeenyu wal barsiisuudhaaf yaallaa jechuudha. Har'a G keessatti sharpii tokko qabna. Daayitoonikii ta'u sharpiin kunis F sharp. F sharp jechuun kana nomenclature barannaa jirruuf F sharp jechuun isa kana. Kanaafuu G keessatti F sharp kana magneetii amma kan taphachuu yaallu jechuudha. Kana jechuun G irraa kaanee gaafa taphannu akkan kanaan dura isinitti himetti iskeelii daayitoonikiif formulaan isaa toon, semitoon, toon, semitoon jechuunis formulaa kanaan deemnee amma G irraa kaanee taphannaa jechuudha. G irraa gaafa kaanu G jechuun kunii fi kuni G jechuudha. G irraa kaanee tooni tokko gaafa ta'inu G A dhufna. G irraa A dhufna. Itti aansee B dhufna. G A B C D E F sharp. F sharp quba xiqqoodhaan taphannee jechuudha. Irraan isinii deebi'a. G A B C D E F sharp. Amma gartaniini akkuma walii galatti G irraa kaanee hanga F'itti natural sagalee adii irra deemnee taphachaa turre. Sani booda gurraachitti maknee isa kam jechuu? F sharp. F sharp itti maknee jechuu. Kanaafuu yeroo F sharp yeroo taphannutti G gaafa taphannutti sharpii tokko. G keessa maaltu jira isin jaa? Sharpii meeqaa jira isin jaa? Sharpii tokko. Sharpiin sunis eenyu isin jaa? F sharp jettanii deebisuu danda'u qabdaniin isin jaa. Kanaafuu akkuma yeroo kaan godhaa turretti har'as sirba kiyya tokko isin affeeruudhaan sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kanumaan raawwannaa wantoota ani isin garsiisu kana mana keessanitti taa'uudhaan kiiboordii guddaa osoo hin ta'in xixiqqaa bitadhaatii irratti shaakalaa. Kana muuziqaan aartiin afaan Oromoo akka guddatuuf kaffaltii tokko maletti manni barumsaa akka biyyattiittis waan hin jirreef onlaayinii irratti namni afaan Oromootiin akka baratu barbaadeeti. Xiqqoon qabu gumaachuu waan hin barbaadeefi kanaafuu jajjabaadhaa isin jechaa har'aas sirboota kiyya keessaa sirba tokko wal affeeruudhaan waliin bashannanna. Sirbi kunis Oromiyaa ja'a.
beekama hedduuftini bonaan oromummaan xiyyaa jiraattu biyyaan qabaa garii bareedu sabaan qabaa beekama hedduu faaya xiyyaanaaf oromiyaan xiyyaa jiraattu. Oromiyaa masno badhaatu jiruuti bakkitti argamtus gaafa Afrikaati wallaalcha wayi qabdi lafa Oromooti ragaa hedduu jira akka mirkaniiti wallaalcha wayi qabdi lafa Oromooti ragaa hedduu jira akka mirkaniiti. Galatoomaa sagantaa keenya kanarraa kan G meejarii F sharpii tokkotti maknee hojjannee kanaan raawwanneerra isinin jaaladhaa jabaadhaa muuziqaa afaan Oromoo baradhaa afaan keessan aadaa keessan guddifadhaa.